waraabadhu geessi. Didee na kadhatee didee jennaan karaa biraatiin fixate. Akkasii bartee eenyuun seete? Mee maali? Maal akkanaa ta'uu barbaaddanii? Warraati miidiyaarraa qabna jettu hundatu dhufee na kadhannaan lakki jedhanii ni deeman. Maaf of qaaneessuu barbaaddu? Ridwaan kiyya qoy amma kaasaan jiru. Barbaaddu? Ridwaan kiyya qoy amma kaasaan jiru. Qoy amma kaasaan jiru. Of edii kana irratti ba'i. Wallaahi of salphisaartu. Warra balqaabaa of salphisaartu. Jarana reedii dargadaanan dide gaafa sana warra balqaabaa waan dhugaa jirtu jechuudha. Waan namni meeqa beeku. Waan namni meeqa beeku. Mannaa taachuu dhiisaa. Dhiisaa na tuttuqanii afaanii waan baasuu fi dhiisaa. Dhiisaa. Maal obboleettiin koo reediidhaa maaliin sii gadi? Buujalaa miti as jala deemtee nyaarraa jiru. Obboleettiin koo maaliin sii gadi? Yoo si caalu malee. Hello. Laayibira. Xumureen ka'u. Ish. Ish nan jira. Ayyee kabajamaa koo tolesh. Tokkichaan buloo osoo hin ta'in waan kee qabataa of eeggataa akkasitti ija takka irratti dhiigi takka irra Oromoo gizee kurree takka irraa lama qayyaratte akka nama makkaa hajjuu akka hawwii makkaa hajjuu san beeruma bichaa hawwiti yoo jijjiiratte jechuudha. Dhugaa isin uummanni duraan beeytii nabii kenna wanni dhaquuf deemuuf maaseta ofirraa dhiquuf qulqulleessuuf uumman dhiirri hoo beeytii nabii san godhatte beera. Yaa Rabbi yoom lama fuudha sadi fuudha itti doosii hojii nyaata. Sobdee nyaata hin dhabu. Guduunfadhu wallahi addatti guduunfadhu. Wallahi guduunfadhu. Itti aansudha. Itti aansee beerri ni naafti. Dhaltoonni ni naafti. Maali jedha? Osoo si jaalatuu baatte osoo jaalala kee qooduu baatte sitti ni naaftu. Ati immoo wanni fuudhuuf dhaabattuuf wanni sagal qoxxortuuf waan beera sagal lakkooftuuf dhiirri garuu dubartiin jaallattee waan jetteef itti naafti malee silaa garagaltee ilaaltu akkuma isinii kana jechuu warra dhiira. Maal jaalala qoodde waan taateef si ilaaltu sila. Maa itti aarta sila waan si jaalattuuf sitti naafti. Waan kabiraa haraama dalaguun barbaanneef sitti aarti. Maa itti aarta? Wanti itti aartuuf maa'in. Ati immoo sagal naggaddaa gara biraa onnee teetitti waan qayyarte qooddee jette kana taate jechuun warri dhiira. Waan biraa hin godhina. Of hin gatina warra shamarran biyya alaa jirta. Wallahi amma miciyyoon tuni dhiifama miciyyoon tuni mee bultiif taati jeeti fuudha masgiida keessatti hanga hudduun isii ol mul'attu huccuu hirriibaa fakkaattu haatee deemti. Dhiirri afur fuudhuu danda'a shari'a faqqada jedhanii meen kijibdi. Yoo huccuun sirratti mooftee xiqqooma fuulli kee gugurraachate takireemin of qayyarte san qayyaruuf deemti malee shari'a takattalteeti miti. Mana gandaa hojjechiifte dhiira miitii mana gandaa maa hojjechiifte eega shari'a takattalte kiraamaa dalagsiifte deemteen hojjattu akka dhiirratti eega shari'a takattalte. No, eso birrii soitti fuula barbaaddi addisii qayyaru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawwi loobee dubbadhu qoya hawwi loobee naa dubbattu mee. Waalaikum salaam. Mee qoya amayyatii sana carraa kenna. Hawwi loobee meettee seete. Naaf kennan baale. Mo'iitii irra jirteensa. Kalaasi dubbadhu ati dubbataan jirtu baale. Hayyee. Obboleewwan kiyyaa. Anas dura dubbataa beektu jedhaba. Hayyee. Ana dubbatama sidha. Anas dura dhufe anas dura dubbataa haqatti dalaginaa dhaabbadhu obboleettiiti. Hayyee.
أنا سدرة دبتها دبدو سدرة نفه دال دين دقي فدا جتشس لا ريدي دين الران تنا reediin yoo dhugaan gosa irraa dhalatu gosa kabajaa uummata kabajaati irraa dhalate gosa guddoo arsiidhaa ta kabajaa sanirraa hin dhaladhee uummata muslima irraa hin dhaladhee yoo kaja'u taate har'a fiqqaanfachuu qaba reediin. Haati isaatii fi abbaan isaatii fi adeerran isaatii fi eelli inni irraa dhalate hundinuu har'a yoo ni beeka. Waanuma nuti jennu kana ummanni sunillee jaa waan nuti jennu ummanni sunillee jaa intala tana har'a kunoo dhiira jala akkana qaama qullaa akkana jala ciiftu tana akkami jaartii naa taati jee yoo inni itti yaadu sammuun isaa yaadu taate ani hedduu na ajaa'ibsiisa. Fiidiyoo tana ni argaa qaama qullaa har'a intalti inni garaa jala kaayyatee ciisuu itti jalatti galangalaa jirtu tana har'a kunoo dhiira biroo jalattis akkasi qullaa ciisu jirti qullaa akkana namayyuu harkaa qaba sooshaal miidiyaa irratti akkanatti harkaa qaba. Akkami sammuun isaa hayyamte immoo inni haaf gaafatu anaa miti inni sammuun isaa haaf gaafatu intalti akkana qullaa dhiira jala akkana ciifte tuni akkana sooshaal miidiyaa kana gubbarratti harkanii qullaa ciiftu tuni akkami jaartii naa taatee na jala ciifti jee ifi sammuu isaatiif inni haaf gaafatu. Nama miti dura inni haaf gaafatu. Nama yoo haqabaatu taate fira haqabaatu taate aalii irraa dhalate yoo haqabaatu taate intalti tun qullaadha kun akkanatti sooshaal miidiyaa gubbarra jirti. Isaanilleen aalii gurbaan kun irraa dhalate yoo jiraatu taate nama inni irraa dhalate yoo taate irraa dhalate jiraatu taate fiidiyoo tana harkanii haa isaan haa taazzabanii. Isaanummaan sammuun isaanii waan jettuun isaanii beekaa haa taazzabanii. Hangas bichaan jechuu fedha. Intala kabajaa qabdu. Intala kabajaa qabdu. Ilma bareedaa dhalte. Intala ilma bareedaa dhalte. Intala kabajaa qabdu. Intala haasoo isii suutatti. Intala irraa qaanfattee ammallee sooshaal miidiyaa kana gubbatti jecha takka jechuu dhabdee qaanfattee ammallee ani hin dubbanne annam tokkotti hin himanne jettee akkana sodaattu taate. Amala qabeetti. Amala qabdi. Mucoonni arsii amala qabdi wallaahi. Maashaallah. Hedduu dhaggeeffadha ijoollee arsiidha laakiin innis kabajaa fi godhuu qabaachuu qabda. Laa miskiinas taatanii bar jalaan baane bar miskiina taatanii bakka itti baatanii jira. Ilmi namaa dhaggeeffadhu yoo taraa takka miskiinummatti yoo baate yoo humna qabaachuutti yaani gonni taatutti yoo jiraatte addunyaa kanarra waan irratti jiraatu yoo miskiinummaa keetitti ka jiraatu taate miskiinummaa sanii nagee keetti arkattu taate ahla wasaala miskiinummaa sanii nagee arkatta yoo miskiinummaa sanitti nagee arkachuu baatte yoo miskiinummaa ati amala kee miskiinummaa sanitti yoo nagee arkachuu baatte yoo karaa itti jiraatu barbaadachuu qabaachuu qabda karaa lubbuun ta'e itti jiraatu akkamitti lubbuun tiyyatuun jiraachuu dandeessa. Waan keetirratti yoo wareegamte rakkoo qaba aslan amma miti yoo tana. والله لازم صدات سنين نموتو غري انا ما مجوتنا خب اجريتي تاسسني ميديا راو افان صداتين تبت والله يدو تكنا مررت انا ما مجوتنا والله دبت كان جزي سنين دبت توكنا تنا وخبا في غنم ايسايت قبن هاي انت تسلتي دا يوم يسمرو نغب فنجانو يغلتي سلتين arka keenyaan fayyadu kaisa dukkaana meeqa banatteeti nutummaan isaan guddifne amma harargee faani beeyti ijoolleen harargee siltee waan as miraasan qaban siltee namuutu isaan beeka silteen godaanuma guddatte kophee xaraguu bas wanni isaan beekan harargee keessatti warri osuma qaawwaa fi wanni buna ni beeytan ijoolleen harargeedha akkatti asitti wanna fuula dura hidhatanii carqii hodhataniiti warabbal kaaba carqii hodhataniiti. Uno magaalaa keessa deeman ani kuno ijoollee hararii inni beekasitti waan isaan taanii. Kan taa'u godhaami namni irraa jigaa jira. Habiibtiiti akkasii miti dhaggeeffadhu siltee uummata kabajaa qabu ta'uu hin tuynu. Uummata hattuu nuti Oromoodha je'ee siltummaa isaanii dho'isanii Oromoo karaa kamiin nyaannee caccabsanna jaanii deeman warra falaan deemu kan warra obboleessisii hagaraa guddasan. Intalatan warra falaan Oromoo jaamsee deemu kana hattuu kana uummata kana malee dhaggeeffadhu silteen nagaan mana isii taa'u jirti. Silteen kabajaan ani silteen ettee himattee nagaan mana isii taa'u jirti.
Oromoo dhuftee karaa kamiin balleessaa karaa kamiin maal godha jettee yaadutti hin jirtu. Uummata hattuu uummata silxummaa isaanii dho'isanii Oromoo keessa dhukatanii deeman kan. Uummata kijibni isaanii irratti hin beekamne. Mubaarak baana kan kijibni isaa amata meeqa irratti hin beekamne hattuudha. Hattuu Oromoon firraa beekuu qabaachuu qabdi. Dhageeyyaa bakka tanatti bakka Mubaarak tanatti gizee inni wahiin kadhadhajee haxxish je'ee xiqqeeshuma qofe'e eenyu kadura gurra laatee waa buusu Oromoodha. Inni kuni abbaa guuruufillee haa ta'u Oromoo mateenyaa hoggaa rakkatan garuu dhibbaan dhibbatti gizee inni rakkoodhaaf as ba'e ijoolluma teenya ta'u Oromoo ta'isaa bira dhaabbattu. Garuu dilan akkamitti Oromoodhaaf kabajaa dhabee immin intala tanaas isumaatu itti fuusisee waaslan. Wal mismaaranii ijoolleen biyya sanii micoo tanarratti wal jaaraniiti. Maaliif yoo wal hin jaarre maaliif hoggo isinni dubbadheette akkasi afaanitti hudhan ijoollummaan kaayiroo guutuunu mee laalaa jarrabaa mee anjalan yemee laale. Akkasiin ijoolleen haa dubbattu mala carraa namaa kanneenaati. Amma carraa namaa kanneenaati dhaggeeffadha ijoollee. Ijoolleen arsiidha ijoolleen dhalaadha ta'a arsiidha. Kutaan kudha takkan guutuun dhalaan kabajaan jiraachuu jirti. Dhiirti teessan kabajaa isinitti godhuu qabaachuu qabdi. Wanni dhiira teessan jala teessanii boochaniif hin jirtan. Zalaalam dhiirti teessan isin boochisaa jirti kabajaa isinirraa fuudhaa jirti. Dhiira teessan kabajaa teessan sirriitti isinii deebisuu qabdi kabajaa teessan. Zabanni nuti jirru amma zabana jijjiirame. Zabana durii miti. Abbootii teenyaa tokkotti sanii miti zabanni. Haalaan gabrummaa dhalarratti oofaa jiran dhiirti teessan waan kana jijjiirama qabaachuu qabatte gabrummaa jalaa ba'uu qabaachuu qabda. Kabajaa wal kabajanii gamanaan jaartiinis kabajee dhiirtiinis kabajee nuti amma nuti harargeen inni ni kabajaa isiin ni kabaji jaalalaan bultii akkasii oofachuudha malee ani siin gabroonfadhee ati hin dubbatin ati hafuuran baasen ati huxuut hin jiin ati hafuura qaxxetti godhaa hin jirtu wanni akkasii obboleeyyan hin jirtu wanni akkasii. Wanni akkasiin jirtu rabbiin tokkichi si uume mirga sii kanneen si uume addunyaa tanarra si fite. Rabbiin tokkichi hogguu si uume mirga guutuu sii kanneen si fite. Nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhalaadhaaf waa hunda mirga kanneen fititi. Waa hunda mirga kanneen fi jira. Shari'aan teenya nuti mirga dhalaa hunda eeydee jirti. Obboleeyyan keenya ka arsiidha wallaahi nin komadha. Nin komad an wani beeku raaya mastee ollana jira meeqaan tabi ollana jira dhaggeeffadhu habibtiiti dhaggeeffadhu siifini ma homachuun dirqama bakka rakkinni jiru an bakka harargeen gaafa rakkina harargeen qabdu bakka san qubatti laadheetiin komachuu qabaachuu qaba habibtii dhaggeeffadhu siifini ma dhalaan miskiina da'iifa laakiin rakkina irraa dhaabuu qabaachuu qaban gabrummaa irratti oofan kana irraa dhaabuu qabaachuu qaban akka nama ilmoo namaa bulfatanitti bulfachuu dirqama bulfachuudha dhala akkasi dubbadha ayyeesh warra zala jirtanii hundi keessaniyyuu mee al tokko taap godha harkaan gadi tuqaa warra keessa jirtanis taap godha sheeriillee godha koppilinkillee godha dhimmi miicayyoo kana dhimma har'a dubbatanii bor keessaa galan miti. Miidiyaan kun yookiin immoo Oromoon keenya hin beektan. Gaafa namni du'e bichaa piroofaayilii nama godhachuu malee otoo namni lubbuun jiru ol qaqqabachuu hin beekne. Sun dhugaadha. Miicayyoon kun rakkina guddoo keessa jirti. Rakkina guddootis ishee boossisa. Haati faatees dubbattee jirti. Kaleessa miidiyaa ishee jalatti akka isheen rakkina guddoo qabdu ibsitee jirti. Namni waa hunda himuu beekaa gaa. Inni biraa immoo miicayyoon waan itti jabaatteef biyya nagashaa Oromoon nagargaaree akka biyya nagashuu jetteeti kan isheen himatte. Namni isheen itti himattes icciitii isheen himatte sana gadi baasee kan miidiyaa irratti hime suni waan itti jabaatteef namni yeroo kana biyya keessatti galuu barbaadu mee nama akkam dubbiin itti cimteetu dubbuusaa baafachuu barbaada hin beektani. Walumaan beekna waan biyyi keenya keessa jiru. Miicayyoo kanaaf kanatu malaa irratti fuudhe miti fuudhe jaallatee fuudhan tala siilteedha. Warri siiltummaa ishee falmaa jirtan immoo viidiyoo ishee jala deemaa dhaggeeffadhaa. Mubaarak masummaa jala seenaati dhaggeeffadhaa viidiyoon shar jedheeti jira. Warri irraa falmaa warri Oromoodha jedhaa jirtanii deemaa ilaalaa. Lammaffaa immoo miicayyoo kanaan maal ta'uu qabna?
Micayyoo kanaaf daa'ima biyyi isheen keessa jiraataa jirtu kuni otuu nama jabaa of duubaa qabaatte micayyoon kun reedii miti fakkaattota reediiyyuu mana hidhaa keessatti tortorsiti. Otuu beektanii achi keessatti tortorsiti sin hin jedhe. Otuu namummaa otuu jabduu taate yookiin nama jabuu taate waan nama jabaa of duubaa qabaate abbaan fedhayyuu hin laafu. Yoo isin nu utumnee ijoolleen Oromoo kutaan 11 kaanee fi dhiirri keenya nu duuba haa hiriiru. Nummaan akka dubbattan kun hiddee dubbiitti dhugaa dubbachuudhaaf hiddee akkasii kanatti namni ijoollee Harargeetti dhiyaatu hin jiru. Yoo kaanee dubban yoo kaanee maallaqa walii guurreef micayyoo kana mataa ol qabachiifnee masaanuu ishee sana gadi gala gashisiifnee Kanaadaa barbaanne iddoo barbaanne ispoonsara binnee fi daa'ima ishee duukaa borbaasuu dandeenya. Yoo nama taatan warra ishee irratti har'a caffaree kan ammoo mana hidhaa keessatti goggosuu dandeettan. Garuu garaa akkasii hin qabdan sammuu akkasitti bal'isee yaaduu hin qabu namni keenya har'a dubbatee namarraa gala. Birriin bootaan taanetti iyyuu hin baati. Iddoo xiiqiitti immoo yoo baate eewu garaa nyaata. Bakka jiranii walitti guurtee ijoolleen maan ta'e tama biyyaan Arabaa keessa jirtu jechuudha. Bakkuma jiru dhibba walitti guuree bakka fe'ee isii geessuu dandeenya. Wallahi amma gaazii jabaadha afaan qofaanii mitiga. Amma hojiidhaan agarsiisuudha gamma. Na fixachiisa. Waan gaarii kaaste wallahi waan onnee tana hiddee namatti horachiisu dubbatti wallahi obboleettii dhugaa rabbii dubbachuuf namuma aareetu beekaa hunda. Biraan. Sinte ofii amma ta'e yoomma dhalaan shamarran ati kutaachiiti waliin jechuu baatte akka shamarraatti waliif kaane wallahi laazim dhiirti keenya inshaa Allah haxxish hin jettu gabbaate nuutiitu ifin laafe malee. Ofirratti mataatti baate waa marayyuu jechuudha. Saba biraayyuu kan dandeettiisee taa'ee shamara keenya. Inumaa fuula isii duratti harka irra haadee guyyaa idaatiin kataan bochu. Inni intala huccuu irriibaatiin dirree masgiidaa keessa deemtu ta haraamii fi halaala adda wallaalte tanaan deema. Imee micayyoo sana amma micayyoo sanii taa haadha firaa olii sanii. Isii guyyaa tokko morma isii kun banaa arkeen beekan. Profaayila isaanii jala deemee takka dhabe. Edaa dhiirri teenya dhalaa baalagee feeti. Kana baalagee dhaggeeffadhu fuhaadi macaachiitti tumalee biyya galee sana beekta sun achitti wajjin ture deebisuudhaan kabiraatu wajjin ture biyyatti kabiraa wajjin ture. Gama haaniin gama afaaniin gama hundaan itti as gara gaggaltu feete dhiirti teenya habiibti. Dhalaa rabbi sodaatuun fedhan. Dhalaa rabbi ishee toddaan hin beekamne beeka. Shalleedha feete paantii haajattee deemtu feete dhiirti teenya. Isinitti hin kijibin dhalaa Oromoodha. Dhalaa Oromoodha dhiirti teenya isinitti hin kijibin. Isinitti hin kijibin dhiirti teenya. Dhugaa kaatee wallahi dhugaa kaatee dhiirti teenya hundaana deemtu ana gara addunyaa tanarraa takka dhiira teenya sharmuuxaa agarra. Anbaasnee fi muu qabu walii kaanaa walii gallaa yoo walii kaane eela dhaggeeffadha quncee wal gargaartee harba hin jedhu Oromoon. Laal bakka shamarranii kanatti dhibba walii galla wallahi arraan tan osoo wallahi taaba irratti wanna taatun dhala Harargee taate waa meeqa isa goota irra reedi. Waa meeqa isa goote waa meeqa gochuun afaanumaan osoo hin taane hojiidhaan dura argisiisuu qabu. Micayyoo wanti barbaachisu dhaggeeffadha. Micayyoon dubbi akkam jabaattee kan biyyatti nagashaa jedhu yeroo ammaa kana meeshuma kana bichaan deebisa warri koomentii illee dubbi ammam namatti cimte kan biyyatti nagashaa akka Oromoon na gargaaree biyyatti nagashuun barbaadaa jette Micayyoon. Dhaggeeffadha bakka kanatti biyyatti miti biyyatti yaadaree bohaasnessan qofa irra deebi'a. Nuti dhaggeeffacheen biyyatti jette miti. Yoomiyaasa sodaa silxeetiif dhalaan teenya biyya galti. dhaggeeffadhu sitti maal isii galti. Inni isii galti. Isiin adda jirti. Kadalagee jedhee Mubaarak Musammaati. Yoo dura ijoollee hunda itti biteetiin jedhe waa dubbadhu najjeesanii lammata ammoo gara biraatiin fuuldura taa'ee ilma kiyya laalaa hin gubadhu kanaa mannaa biyyuma galuu naa wayyaa
ija fuuldura ilma kiyyaa fuuldura biyya galuu na wayya jechuudha. Akka yaada kiyyaatitti dubbadha. Siiga. Yes, akkasuma jettee akkasuma jedhan sana. Garuu nuti saba hunda ifitti qabneeti diina ifumaa fi ifibbinna. Mubaarak musammaatis abbaa gadaa kan godhe Oromoo matee nyaayyee humaatee miti. Jazaa rabbiik nu hafala. Kanaafuu namni kenna warri biyya guddatte keessa jiru nuti birrii feeta yoo nu gargaara jettan ni guurra. Nu gargaara mucayyoo tana biyya kana keessa biyya maal galtiimi biyya biraatitti nu dabarsa. Dhugaa rabbiititti hin Kana barbaada. Dhaggeeffadha Mubaarak isaanii ni barbaade mataa irratti saqqalatee haa deemu. Antala siilsaas abbaan barbaade saqqalatee haa deemu. Mubaarak maal jedhe dhaggeeffadha deebii tokko gaafii tokko waa tokko siniin jedhe Mubaarak maal jedhe. Yoo feetan fuula keessan irraa galagashadhaa namni obboleettii konaa ga'u hin jiru obboleettiin ko abbaa feete wajjin jiraachuu qabdi abbaa barbaaddetti heerumuu qabdi jedhe. Jaarsa nama heerumte jaarsa nama yaabbattee heerumtee harka qabdi. Isaan jijjiirre haa biddeena Oromoo furdaa quufanii maal godhan? Silxee wallaahi silxeen har'a diina akka taate mucaa kana osoo laaltu hin dhiitu. Silxeen diina waan taateef malee silxeef naaftanyaan diina waan taateef saree ilma saree maal godhe sabboontuu jimmaata jettu kulkultitti tana ilaalime saree. Ani khaniin jo firta komantiin laalin warri jimma ta'etti tun jimmaan seenaa. Galteedha usiltuma afaan Oromoo baratteetu malee wallahi ijoolleen jimmaa damma. Namantu itu ijoolleen jimmaa galteedha malee. Dhimma mucayyoo kanaa Oromoon ta'ee kun tuqqamee dubbatu jira. Aslan dhugaa dubbachuudhaaf wallahi dhiifame garuu dhugaa dubbachuuf ijoolleen jimmaa namaa humtuutu warri kan nama arrabsu kun wallahi warra sadaqaa dhufe tana amanaa. Warri immoo dhaggeeffadha rabbiitu afurnuuf iyyame shariyaatu afurnuuf iyyame warri jettani shariyaas immaa beektan waama tokkitti kana qabattanii deemtanii shariyaan waa baay'ee dubbate waanuma tokkitti kana dubbate. Oggu takka dubbadhu mee rabbii jaati. Shari'ummaan mana namaa dalaydee dhiirti afur sirra fuutu mee sheeka kan bira dhaqaa fida daliila isiniif amannaa haa fuutu diidamuu yoo hayyameef garuu mana namaa dalaydeeti micoon tun karee diin irra fuudhu mana namaa hojjetteeti haa fuudhu. Haayiteef isaan hunda yoo danda'e dhugaa billaa keessa jiraachisee jiruu bareedduu jiraachisa.